Dubartoonni keessattuu baay'inaan misooma irratti, dinagdee irratti, hawaasummaa irratti Chaayinaa teekispoortii godhu qophii akkasii qaba. Kuma tokkoo fi birri 25tti gurguree daqiiqamatti. Sadiin eegaleet amma baay'inni dhibbaa. Asumatti dhufanii godhanii kana itti fufsiisuu qabaniin jedha. Ani Dr. Yeshii Jimaalaan jedhanii hooggantuu biiroo daldala Oromiyaati. Godina Arsiitti hojiiwwan garaagaraa ilaaluuf yaaleen jira. Keessattuu dubartoonni hojiiwwan misooma irratti kan bobba'anii jiru. Horsiisawwan booyyee irratti, damma irratti, maal irratti kan bobba'an jiranii. Isaan ilaallee aadaan Arsii keessa jiru akkuma jirutti ta'e dubartoonni baay'een kana cabsanii akka hojiiwwan adda addaa irratti bobba'an argeen jira. Keessattuu kana itti fufsiisuu qabaniin jedha. Godina Arsii lixaa magaalaa Nageellee Arsii maqaan kiyya Daamuu Rapheetti jedhama. Horsiisa booyyee kana sadiin eegaleet amma baay'inni dhibbaa baay'isee kana caala badhaadhisee haga biyya Chaayinaa teekispoortii godhu fedha guddaa qaba. Baay'ee na jajjabeessanis magaalaanis kantiibaanis nyaata isaanii bilisaan akka argadhu na godhanii baay'ee na deeggaranii haga maallaqaan baatu na deeggaranii baay'ee na jajjabeessaa. Dubartoonni keessattuu baay'inaan misooma irratti, dinagdee irratti, hawaasummaa irratti bobba'anii waan barbaachisu hunda irratti bobba'anii hojjechuu qabanii. Kun immoo aadaadhaanis wal qabatee barmaatileewwan adda addaa kana cabsanii itti deemanii akkanumatti cimanii wantoota jiru cimsanii itti fufsiisuu danda'uu qabanii. Hawaasni naannoo jiru kun baay'ee itti gammadeera jechuudha. Hojii keenya jalqabuu keenya irratti, hojjaa irratti, qulqullina qabuu irratti baay'ee itti gammadeera. Baay'ee nurraa deemaa jira. Amma haga maamila argannuufuu baay'ee bishaa jirra jedhee yaada. Kana booda haga biyya alaatti haga biyya Chaayinaa teekispoortii godhu qophii akkasii qaba. Nyaata yuunivarsiitii Madda Walaabuu Damee Shashamannee irraa bilisaan akkana dhufu haala na mijeessaniiru magaalaan. Isa qofaa miti jalqabbii qofa odoo hin ta'in haga biyya alaatti illee ekspoortii ta'anii fakkeenya ta'uu qaban, rool moodeelii ta'uu qaban dubartoota irraa wanni eeggamu baay'ee miti. Akka biyya keenyatti wanni irratti hojjetamu baay'ees ta'u garuummoo kana aadaadhaanis wal qabatee kan jirus hunda isaa ilaalanii cabsanii waan jiru hunda cabsanii itti deemuu qabanii jedheetan dhaamsa dabarsaa jechuudha. Kunuunsa asitti yaa'u haala bareedaan haga ammaatti waan jennu mana addaa qabanii mana addaa qabu. Mana addaa qabu. Nama baasnaa hin nyaatu, hin deebisnaa saafas baasnee hin nyaatu. Hojiin baay'ee nama gammachiisa. Hojiin qaraayyuu waan dharraanee dhabneetu itti baanee irraa ulfaadhaa isin jedhan malee waan kanuma caalaa ulfina isin haadhaafu jedha. Midhaan yaa hojjetamnetti baay'ee gurgurama. Dura sodaadhaa ture maal nurraa fuudha midhaan kana nyaannee immoo adda taane jedheeti abdii walii qaqaa turreerra. Maamila maakunoo fi oomishee jedhaa ture. Deebinee akka tajaajila hojjennee dhumnee fingoonee dhufaatuma takka fuudhaa koo ollaa himee akka bishaan gurgurame guyyaa wayii karaan nagahee dhufee asii oli. Midhaan kana godhee haa baddu yoo kassaree ofii kanfalee jedheeti guddisee godhe. Yoo godhee jedhu kuma tokkoo fi birri 25tti gurguree daqiiqamatti. Gurguree aga jedhe iskeeliin kiyyaallee onnaa edaalee hin gammadee urgaasanii uummata illee jajjabeessi gurgurama jedheeti. Hin sodaatinaati cadhaa godhaa jedhee hin gurgurama. Amma urgaasanii irraa qabee qaniinaan gurgureessanii asi gabaa guddaa qabu. Hin dhufanii hin gammadanii hennaa dhufanii illee kolfaa fudhatanii aganuma caalaa waan isinaa guddisu jedhaa gammadaa fudhataa waan ta'eef sodaan qabnu ammaan booda ol guddisaa deema. Namallee miidhaan ammaan booda waan nu waaqatellee itti cammaraatuma itti guuttataa bakka dhiqatte hundaa akka uummanni nu duuba jiru kun illee akka guddatan sammuu isaanii illee akka badhatanii akka ijaaramanii jedhaan yaada isaanii illee
booda irraa tokko isaaniitiin akka waldaa kanatti akka ofitti of danda'anii hojjetan. Wanti bakka mana kanatti hojjetan kutaa baalagaa keessatti ficheedha. Ergasii godhamee booda asumatti abbaa dhalangaas waajjirri poolisiis ogeessis saayikooloojikaal sappoortiinis kan godhamuuf yoo ta'e asumatti dhufanii godhanii fi ergasiin fayyitee booda asirraa kaatee gara mana sitti akka imaltu taasiftu.